الشمار كفوني كبجمتوتا في خردفتوتا داوتوتا بليسو تيفيم ودوكا بني ديان نجرا ودوكا نسلتيماني مرتسا محمديم أما أدو إجوم godina harargee baha aanaa cinaasaa keessatti bitootessa 9 bara 2023 lattoonni naannoo Sumaalee uummata nagayaa irratti dhukaasa bananii miidhaa cimaa uummata irraan gahaa jiraachuun dhagameera. Bal'ina oduu kana akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Bitootessa 9 bara 2023 godina harargee baha aanaa cinaasaa keessatti lattoonni naannoo Sumaalee uummata nagayaa irratti dhukaasa bananii miidhaa cimaa uummata irraan gahaa jiraachuun dhagahamee jira. Akka maddeen naannichaa jedhanitti bakkoota makkanniisa Oromoo fi Eelaa Hamarii fi Eelaa Jaarsootti lola uummata irra bananii lubbuu namoota 3 yoo darbu namoota 8 immoo madeessanii jiraachuun dhagahamee jira. Namoota wareegaman maqaan isaanii nu ga'e keessa Hassan Habiib Askar, Mawlid Muhammad Adam, Sadaffaan Badrii Abdii Burgaal kanneen jedhamanidha. Humni hidhatee kan naannoo Soomalee kun yeroo ammaa iddoo Tiroo jedhamutti lola banee itti fufee jiraachuunis baramee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii baha humna diinaa irratti tankaarfii ilaalessaa fudhateen waraana ergamtoota diinaa hedduu ajjeesuun hedduu madoo dandamii hin qabne adabee jiraachuun ifamee jira. Bal'ina oduu kana akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii bahaa humna diinaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhatee waraana ergamtoota diinaa hedduu ajjeesuun hedduus madeessee jiraachuun dhagahamee jira. Gootichi Abdii Sabaa jajjabeen urjii lolaa waboon zoonii bahaa Cibirraan Jaarraa Abbaa Gadaa tarkaanfii gugubduu diina irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu ifoomsee jira. Bitootessa 8 bara 2023 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa Cibirraan Jaarraa Abbaa Gadaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Balaaw jedhamtu keessatti iddoo addaa Gaara Diimaa jedhamtutti tiksitoota humna impaayera Itoophiyaa sakattaa waboof baate irratti tarkaanfii ganama sa'aatii 3 irraa eegalee hanga halkan sa'aatii 2tti fudhateen humna diinaarraa 45 du'aan yoo adabu 21 madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuun baramee jira. Lola kanarraayis kanneen hafte baqachuudhaan gara dhuftetti deebi'aa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon diinaaf yaaddoo ifoomsee jira. Guyyuma kana gootichi urjii lola waboon daareessaan diinaa lola kanarratti gama meeshaatiin kilaash aakaamii tokko hidhannoo guutuu wajjin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Lola kanarrattis kan hirmaata waboo loluudhaaf dhufan humna addaa Oromiyaa raayyaa ittisaa biyya poolisii federaalaa yoo ta'u meeshaan isaan itti waboo loluuf fayyadaman dishkaa baasuqaa fi meeshaalee gurguddoo yoo ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa Cibirraan Jaarraa Abbaa Gadaa cichoominaa fi murannoon dura dhaabbatuuf lola geggeesseen ofirraa deebisee jiraachuun hoogganaan Cibirraa maddeen bilisootiif ifoomsee jira. Jifannoo uummata Oromoof. Koomishiniin ol'aanaa mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii voolkaa taarkii namoota Oromiyaa keessaa haalli mirga namummaa baay'ee yaaddessaa ta'uun ibsamee jira. Humni qilleensaa mootummaa paartii badhaadhinaa Shawaa Lixaa doonoo uummata nagaa irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun dhagamee jira. Waldaan haakimtoota Oromiyaa hongee kibba Oromiyaa godina Booranatti muudateen fayyaa uummatarra miidhaa cimaa gahaa jiraachuun akeekkachiisee jira. Koomishiniin ol'aanaa mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii voolkaa taarkii namoota Oromiyaa keessaa haalli mirga namummaa baay'ee yaaddessaa ta'uun ibsamee jira.
kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya oduulee hafan wajjin turtiin keessan Bilisoo TV. Oduun gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurra uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoonni oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maal irratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees yootiin qophii addaatiin gadi bahuutuuf jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaa ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhaggeeffattootaatiif fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Marii gabaabaadhaa fi gabaabaa yookaan immoo haasaa gabaabaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibirraa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa Buttaa Laga Gobolleedhaan jechuudha. Uummata Oromoof waan tokko dhaamsa gabaabaa dabarsuu barbaanna. Innis maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo firaa fi aanta inni qabu uummata Oromoo malee namni takka illee hin qabnu. Kanaafuu dhaamsi gochuu barbaannu uummata Oromoodhaa fi Oromoo ta'ee dhiigaan Oromoo ka ta'e dhalootaan Oromoo ka ta'e sanyiin isaa Oromoo ka ta'e raayyaa ittisa biyyaa keessa ka jiru humna addaa Oromiyaa keessa ka jiru milishaa keessa ka jiru hundi isaayyuu jechuudha. Poolisii federaalaa keessa ka jiru waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee dandeettii isaadhaanii ga'umsa isaadhaanii nu tumsuu nu cimsuu danda'uu qabaa jenna. Itti dabaluudhaanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu kan barbaadan abbootiin qabeenyaa barsiisonni fi hojjettoonni mootummaa sabboontota kataatan jechuudha. Ulaan keenyaaf karri keenya banaadha waan ta'eef nu biratti argamtanii yookaan yaadaan nu quunnamtanii mooraa waraana bilisummaa Oromoo akka itichitanii fi akka gadhaabdan yaamicha isiniif dhiyeessinaa jechuu barbaanna. Itti dabaluudhaan jechuudha abbootiin qabeenyaas ta'ee sabboontonni Oromoo biyya alaatti argamtan hundi keessan nuti firri Oromoo malee gargaarsa nam takka illee hin qabnu. Qabsoo kana gaafa eegallu hooggantoota keenya irraa kaasee hanga hooggansa olaanaatiin hanga hooggansa xiqqaatti faranjii sin abdanne uummata kamillee ka abdanne hin qabnu. Uummata Oromoo fi Oromiyaa keessatti waan argamu qofadha jechuudha. Kanaafuu jechuudha uummata Oromoo taatanii diyaaspooraa biyya alaa keessa ka jirtanii waraanni kun isin malee nam tokko hin qabu. Waraanni kun abdii qabu isin malee waan takka waan hin qabneef nu bira akka dhaabbattan dirree qabsoo baharratti bannee jirru kana dirree leenjii baharratti bannee jirru kana meeshaa dargaggeessaan qeerroo keenya hidhachiisuu ni barbaanna. Akkasumas jechuudha diina hidhatee hanga funyaanitti lolu kana humna xiqqaan cabsinee bol kana kan geessu qeerroo bilisummaa Oromoo kana caalaatti yoo leenjisne diina keenya kana lafa qabachiisuu dabarsine diignee dhabamsiisuudhaaf yeroon itti godhaa jirru amma waan ta'eef hundi keessanuu qabeenya keessaniinis dandeettii sammuudhaanis dinagdee keessaniinis akka nu bira dhaabbattan jennee uummata Oromoo hundaafuu dhaamsa keenya maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee bahaa Cibirraa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa Buttaa Laga Gobolleedhaan beeksisuu barbaannaa jechuu barbaannaa obbo.
Jirtu. Qabsoon xumura garbummaa itti fufa. Injifannoon dhiigaan ni dhufa. Gurra jaalladni kan tutaan galmaan ni geenya. Hanga Oromiyaa wal boqomtu halma hin lakkifne. Barachaa lolla. Lolaaf baranna. Irree gaachanni uummata Oromoo waboon haa jiraatu. Haa lalisi. Haa dagaagu. Haa waaru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Obbo jirtu. Obbo jirtu. Qabsoon xumura garbummaa itti fufa. Injifannoon dhiigaan ni dhufa. Irree gaachanni uummata Oromoo waboon haa dagaagu. Haa jiraatu. Haa moo. Haa injifatu. Injifannoon uummata Oromoo. Oduuf gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluun itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensaa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootiin qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona aartii Oromootiif gumaata aartii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaachitootaaf gaazexeessota ammayyaa ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhaggeeffattootaatis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV.